ግን ተለያይተናል አዎ አልተሳካልኝ ዋንቲያ ጋር የመለያየታችን ምክንያት በጣም ብዙ ምክንያት አለ ህዝብ የሚያውቀው ለሊያውቀው የሚገባው ምክንያት አለ ላያውቀው የሚገቡ ብዙ ምክንያቶች አሉ እና ግን ተለያይተናል አዎ አልተሳካልኝ ያ ረቢ ኪያማ ደገኛ ጆኮ engaduma kana dhagenye jaarsa kooti jaartii kooti maali kooti media kana irratti yaachu media sana irratti yaachu maal koi irri kanan jedhu irri gaafa jaallatu gaafa as ofi achi ofu haadhaan hin mari'an gaafa wanti ta'e dhufummoo haadha kootu dhiisinaan jedhee isheetu naa caalaa yero debi ken jibbisiisu garu gaafa jalqaba haadha mammari annir kastana jalqaba jechuudha waa'ee amantaa too beekutti gale akka shen protestantii ta'e beeka akka ortodoksii ta'e beekti sirriitti wal beeku ishi har'a gahanii erga as fuudhanii achi fuudhee as deemee achi fuudhee beqa addaan baaneerra naan taane amantaashii caalsifatte anis amantaa kun caalsifadhe haati koo natti gaddurra jedhee nan dhiise mee dubbiin kun sirriidhattuse nagaa siriifaa tokko jamsa turreeffata akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa ta'u hundi keessanuu jirtu nagaa siriifaa baay'atu anarraa baradhaa jedhee mucaadii ani warumsa siriifaa ta'u nama amantaa garaagaraa lama taatanii walitti dhufina walis hin jaallatinaayi sirrii miti jedhe ishiga haa ta'u waantiyyaa fi mucaan kun jechuudha Abrahaam kuni jaalalleewwan keessa darbanii baalee jetti sheeni abbaa manaa koo jetti hamma kanaatti deemaa turanii miidiyaa guddaa tokko irratti dhiyoo kana janguuta dhiyoo kana jechuudha Abbaay TV irratti jechuudha dhiyaatanii interview godhamaniiru sobamoo dhugaa jirtu nutti himaa jedhanii dhuguma isin waliin jiraattu hiriyaawwan jaalalleewwan boru abbaa manaa faadha manaadha moo hojiimoo waliin hojjettana lakki jaalalleewwanii nuni jedhanii isarrayyuu darbee immoo waantiyyaanii akka isheen ummata Itoophiyaa dhiifama gaafattu taasisanii tokko akka isheen haadha isaallee dhiifama gaafattu godhan miidiyaa sana irratti jechuudha. Kanaan immoo namni baay'een ori'aa ture. Waantiyyaan maal balleessite ummata Itoophiyaa dhiifama gaafatti tokko haadha isaa maaliif dhiifama gaafatti lama jedhanii gaaffii gaafatanii namoonni baay'een viidiyoo hojjetan dhugaa waaqa namoonni sagalee dhaga'amuu qaban jechuudha. Sababni isaa maaliif dhiifama gaafatti jedhani haadha waan mucaa qabduu fi ishee mucaa qabdii haadha mucaa waan inni jaallateef jechuudha. Kanatti hiikame. Ummata Itoophiyaa maaliif dhiifama gaafattee jedhanii gaafatan. Kanaaf indagana warri miidiyaa sana dhiifama akka gaafatanii gaaffiin gaafatamee ture. Amma kanatti deemsisaniitu har'ammoo kachedhee gurbaan bakka addaan baaneera sababni isaa amantaa irratti. Isheen amantaashii jijjiiruu diddee anis amantaa koo jijjiiruu isheen amantaashii caalsifatte waan ta'eef anis amantaa koo caalsifadhe yoo isheen amantaashii jijjiirte walitti deebina ammallee nan jaalladha kanaachi garuu haadha konnaa caalaa jedhe haati koo baay'ee natti gadditee jedhe eeshi haa ta'u erga akkanuma walitti dhufanii ka'anii boodarra immoo haati yeroo gidduu galtu namoonni addaan bahatee namni kamuu booda wal jaallatee kee gaa'ila godhatee haati yookaan faamiliin dhufee gidduu yoo bahu kun addaan bahuu jedhama jechuudha. Duraanuu lamaan isaanii interview tokko dhageessaniitu gaaffii gaafatamanii jechuudha. Ati pheenxee ati ortodoksii akkamitti ta'annan humtuu nu hin daangessu jedhaniiru dhugaa waaqa. Humti tokkollee nu hin daangessu jedhaniiru. እንጂ እኔ ሃይማኖቴን አንደኛ አልቀየርኩም ሁለተኛ እኔ ጴንጤ ነኝ በቃ አለቀ እኔ እናንተ ደግሞ ተነጋግረናል በውስጥም ምናምን ግን የሃይማኖት ጉዳይ ነገር ምንም እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ እሷ ጴንጤ ነች ወይ ምንድነው ምን ችግር ምንም አይገድበንም
Egaa kunuutti dhageessanitti humtuun hundaangeessu jedhanii rakkoon qabu erga jedhanii arragee akkamti rakkoo godhata. Namni karaa dheeraa wajjin deemnaa jedhee hamma kana karoorfatee ji'a muraasa keessatti jechuudha. Muraasa kana keessatti as deebi'anii akka kana hidhanii jechuudha. Innis ani maalan jararraa hubadhe beektu. Inni isa jechuudha. Inni isheedhaan fammasu akka barbaade. Inni jechuudha. Inni isheerratti ida'amee faamasii guddaa akka ta'uu barbaade irraa hubadhe jechuudha. Kaayyoonsa durayyuu jechuudha. Isheen garuu yeroo haasoftus yeroo maal jettus humaan beektu. Dhugaa waaqa ammallee wanti yaa ijoolleedha baay'isawee. Ammallee ijoolleedha bara. Dhugaa 18 taatetti amma 18 taane yeroo darbee garaatti baattee waa'ee isaanii promooshinii hojjetanii promooshinii waa'ee garaatti baachuu kana hojjetanii isarratti isaan promooshinii hojjetanii namoonni baay'een garuu gaaffii gaafatanii mucaan kun under ageedha akkamidha hin baa ulfataa ta'e moo hojii hojjettanii jedhanii namoonni tokko tokko gaaffii gaafatanii jechuudha. Kana jechuun wanti yaan ammallee under ageedha waggaa 18 hin taane jechuudha. Itti gaafatamta yoo isheen ulfataa ta'e jedhanii namoonni tokko tokko isa doorsisaa turan. Inna ammayyuu under age akka isheen taate agarsiisaa jechuudha wantiyyaan. Kanaafi wantiyyaanis rakkoo qabdi. Rakkoo qabdi, rakkina qabdi, nama ishee gorsu hin qabdu. Baay'ee nama ishee gorsu barbaachisa. Mucaan kun umurii kana keessatti yeroo lama ishee hin barbaachisu baay'ee namni. Dhiirri kanaan dura wallaalummaadhaanii bakka rakkoo garaagaraa mana keessaatiin rakkoo haadhaaf abbaatiin rakkoo baay'eedhaan jechuudha. Haala kana keessa galtee haala sana keessaa immoo baateetti. Baatemti ganaadha baay'ee isheen ikko gana hamma waggaa 30 darbituttiyuu jettee hojii ishii hojjetattee mucaa ishii guddifachuu qabdi. Dhugaan jirtu kana. Hojii ishii hojjetattee mucaa ishii guddifachuu. Dhiira jaalallee koo abbaa manaa koo namoonni baay'een garuu dursumayyuu dheekkamaniiru kun hin ta'u yeroo kanatti hin barbaachisus jedhaniiru. Warri kaan immoo maal rakkoo qaba haa gammaddu haa jiraattu akka duraanii akka isheen boossu barbaaddanii lalalal kan jedhes jira. Garuu amma namni kun dhufee irratti ida'amee irratti maxxanee isheen baay'ee humaan beektu. Isum jettee innuu jedheera humaan beektu jedhe bara. Humaayyuu hin beektu yawwaadha. Namni yawwaa ta'e tokko immoo yawwaani afaan Oromoodhaan gowwaa namaan hin jedhamu garraamii jedhama gaa gowwaa namaan hin jedhamu. Namni akkasii immoo humaan beeku dhugaa dubbachuudha. Garuma namni itti qajeelchetti qajeelfama. Akkas yoo jedhame akkas achi deemu yoo jedhame achi deemu jedhama. Kanaaf hin bishaanne mucaan kun bishaachuu qabdi. Sirriitti qancaruu qabdi. Even rileeshinii yoo godhatte illee miidiyaa irratti beeksisuuf dhiisuudhaaf illee ganaa itti yaaduu qabdi. Nama dhoskitee yookaan rileeshinii ishii itoon beeksisiin fa'aa yeroo dheeraa tursiisuu qabdi dhoskattee jechuudha. Amma ilaalama haamilee ishii caba. Namoonni waan baay'ee jedhuun amma jala deemanii warri isa deeggaran siif hin maltu durayyuu siin taatu durayyuu maaliidha isheen mucaa qabdi isheen nuti koo dura jenneerra haadha mucaa fuutaa jenneerra. Akkas jedhu jala deemanii jechuudha. Isheedhaaf immoo kun haamilee tuqamuudha. Kanaaf maaltu ishee barbaachisa turere bishaachuu. Qancaruu. Bakka 30 darbuu qabdi yoo xiqqaate. 30 yeroo sana maal gooti? Gaa'ila dhaabbatti. Gaa'ila dhaabbatti jechuudha. Akkanatti naftu waan ta'eef ijoollee waan taateef humaas hin agarre waan ta'eef. Anyways garuu ana wanti as keessatti na dhibee na dhibuu baate namni walitti dhufa addaanis hin baa rileeshinii hin taa hin diiggatas garuu haadha kiyya mufachiisuun barbaadu sanii jedhe. Nu hunduu haadha qabna. Namni haadha dhabe hin jiru. Kaleessa dura yeroo naanna'aa turanii yeroo naannessaa ture jaalallee koo jedhee haadha manaa koo jedhee maali jedhee annan fudhadha jedhee mucaan shii anaan abbaa naan jetti baay'ee nama rarti jedhee odeessaa ture haadhaan hin mari'anne. Bamnim ta'amra haadhaan hin mari'anne.
amma haati keessa galtee dubbannan haadholiin baay'isoo sireesiidha. Haati nama kamiyyuu hin feetu akkanatti nama mucaa qabu hin barbaaddu. Durbumayyuu taanaan haala ishii ilaaltee kan jibbitu jirti. Akkasidha haadholiin maatiin jechuudha. Kanatti filatte hin filatanii, kanatti jaallattu hin jaallatanii. Garuu ati jaallattee taanaan dirqama isaanii sii kabajuu qabudha. Na kaleessa kan faana hin mari'anne dhaqee kunoon talakkas akkasii tokko kanaan dura mucaa qabdii akkasitti rakkattee ammoo ishee faana wal jaallannee jirra maal wayyaa jedheetoo miidiyaa irratti hin bahin hin mari'anne amma argi dubbiin dhumee daariidha amma daariitti geessifameeti haadha koo jedhe. Anyways amantaa gosa lamaan tokkoffaan amantaa gosa lamaan walitti dhufuun sirrii akka hin taane irraa hubannee lammata immoo dursuma gaafa rileeshinii jalqabuu ka'u haadha faana haa mari'atu namni akkasii yoo abbaatees abbaa faana haa mari'atu. Garuu erga karaadhaan ga'e erga walakkaadhaan ga'e otoo haati gidduu galteellee haadha amansiisu haadha ofii amansiisu yoo abbaatees hin amansiifamaa jechuudha. Itti himame hin amanu erga amananii immoo hin fudhatu. Nah, kasih dan sini aja.